Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a wanni ilaallu dhiirri tokko amala dubartii keessaa kan isa gammachiisu amaloota akkamiiti kan jedhu ta'a. Hanga xumura sagantaa kanaatti akka na wajjin turtan ammumarraa kabajaan isin gaafadha. Maarree hordoftoota koo dubartii jechuun dhiira fi kenna addaati. Yeroo tokko ni eegdii, ni dhimmamtii fi ni yaaddii fi ni jaalattii. Yeroo tokko ammoo aarsuu dandeetti. Kuni amala dubartiin dhiiraaf mul'iftuu jechuudha. Garuu dubartoonni amala ittiin dhiiraa aarsan keessaa hedduu qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hunda isa waamuu, yeroo hunda akka ijoollee ta'uu, yookaan ammoo moobaayiliin footoo of kaasanii faa salafii faa laalanii balleessuu yookaan ammoo diileetu godhuu, gabayaa yookaan ammoo suuqii deemanii sa'aatii dheeraa achi dabarsuuni waan akkanaa kana amaloota dubartii keessaa yeroo hedduu dhiira aarsan yookaan ammoo dhiironni hin jaalanne jechuudha. Dhiirri kun illee amala addaa kaagartee dubartii irra jaalatu qabaa jechuudha. Yeroo tokko waan dubartiin hojjettu osoo dhiiraan hojjedhu jettee waan sun hin jaalatani jechuudha. Yookaan ammoo waan dubartiin hojjettu birtaa'ee si wajjin hojjechuu jaalachuu dhabuu danda'anii jechuudha. Garuu har'a wanni nu laallu amaloota dubartii keessaa kan dhiironni akka ajaa'ibaa kan jaalatan yookaan ammoo jaalala keessatti dhiironni dubartii irraa amal jaalatan yeroo wajjin jiranitti, yeroo wajjin mana keessa jiranitti, yeroo wajjin taanitti, yeroo wajjin deemanitti amal kam ka jedhu wajjin laalla. Amalli tokkoffaan dhiirri dubartii irra jaalatu yeroo jaalala keessa wajjin jiranitti, yeroo mana jiranitti, yeroo wal dhageeffatanitti. Tokkoffaan fakkeenyaa fi mana keessa wajjin jiran haa jennu. Yeroo man keessa wajjin jiranii ka ciisan taate dhiira tokko dubartiin laphee isaa irra hojjiifte yoo laphee isaa irra hirkattee yookaan ammoo hammattee qabatte dhiirri sun baay'ee dubartii sun jaalata. Maaliif kan isin jedhe isin fakkaate yeroo dubartiin tokko dhiira jaalalaa wajjin jiran akkasitti itti kalooftee morma isii laphee isaa irra keewwattee wajjin ciiftu dhiira suni ofitti amanummaan itti dhaga'amaa jechuudha. Akka gartee isin jaalala qabduuf. Akka gartee isin yeroo hunda isa wajjin jiraachuuf barbaaddu itti dhaga'amaa jechuudha. Kanaafuu yeroo ciistu akkasitti dhiira tokko yoo itti hirkattee wajjin dhiira jaalala keessa wajjin jirtu jaalallee kee nama wajjin jiraatu jechuudha. Dhiirsa keessa ta'uu danda'a. Akkasitti yoo itti hirkattee wajjin ciifte waaw baay'ee tokko jaalalaan siif maraataa jechuudha. Atilleen ammoo jaalala qabduuf mul'isaa fi jirtaa akka inni ofitti amanu akka isa jaalattu akka yeroo hunda wajjin jiraachuuf qophii taate mul'istaa fi jechuudha. Lammaffaa ammoo yeroo fakkeenyaaf wajjin deemtan jechuudha. Wajjin yeroo wokii deemtanii yoo atini isa tuyidha fakkeenyaaf harkasaa qabattee yookaan ammoo hammattee deemtan. Waaw kunillee baay'ee tokko amala dhiironni jaalatan jaalalaan qabamuu kan mirkaneessaniif keessaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf wajjin deemtan itti kalooftee yookaan harkallee kan qabanne yookaan ammannillee taate itti kalooftee nama agartee wajjin bira jiru fakkaatte yoo wabituuf gortanillee itti mul'iftee maal jettee jaalala kan kee mul'ifteef dubartii akkasii dhiironni lubbuun qabaniif jechuudha. Kabira ammoo fakkeenyaaf nama social media fayyadamee yookaan ta'u taate nama social media fayyadamee yookaan ammoo social media irra beekamee yookaan ta'u taate yoo atini jaalallee kan kee kana yookaan ammoo jaalallee dhiiraa kan kee kana komentii bareedaa barreessitee fi yookaan ammoo yaada gaarii kennitee fi jajjabeessitee yookaan ammoo dinqisiifatte baay'ee jaalatu jechuudha. Dhiironni waan gaarii isaa waan agartee inni social media irra maxxansuu komentii kennitee fi share gootee fi yoo jette kanas baay'ee jaalatu jechuudha. Dhiirri dubartii wajjin jaalala keessa jiru jaalalaan qabamee amma jiru wajjin jiraatan
baay'ee tokko barbaadu jechuudha. Maaliif inni akka wanni sun beekamuuf ni barbaadu jechuudha. Kabraa ammoo dubartii yeroo inni dubbatu waan inni dubbatu dhageeffattu. Waan inni dubbatu sirriitti dhageeffatte akka jaalalisaa qabdu mul'istuuf baay'ee jaalatu dhiironni. Kanaafuu yeroo inni dubbatu dhageeffatteeti jaalala kan kee achi keessatti itti mul'iftaa jechuudha. Akka inni isiin na jaalatti jedhee ofi dhagaamu itti himtaafi jechuudha. Kabraa ammoo ka bilbiluu fi ka bilbiltuu fi ka SMS ergituu fi ka agartee hiriyaa ofii wajjin wal barsiiftuu baay'ee jaalatu jechuudha. Osoo inni nama biizii ka ta'u taate fakkeenya nama hojii qabu ta'u taate yookaan wal bira kan jirre taate yaada keettee fi yeroo hunda jajjabeessitu. Kanas dubartoonni yoo akkas gootan dhiirri baay'ee tokko jaalatu jechuudha. Kabraa ammoo ka agartee fakkeenya fi qophii wayii irratti waliin argamtee maatii biratti waliin argamtee bakka qophiin jirutti wajjin deemtee yoo ta'u taate dhiironni dubartii akkasii baay'ee jaalatu jechuudha. Ka hiriyaa taatuuf ka itti kalooftee waa hunda wajjin sheer gootu ka agartee waan isaa sirreessituuf kun uffata akkana keewwadhu rifeensa akkana ciradhu akkana godhadhu jetteeti ittimtu dhiironni baay'ee jaalatu jechuudha. Maarree hordoftoota koo amaloota dubartii keessaa kan dhiironni yeroo jaalala keessa jiraatanii jaalalaan qabamanii jiranitti jaalatan barbaadan isinii himee jira. Amma qophiin kun isinii tollaan laayikii gochuun dagatinaa. Namoota chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanaan dura lamaan kana yoo ilaalin laalaa. Ispoonsara keenya aadaa jaa'u baay'ee galatoomfannaa. Hanga qophii jaalala dhugaa biraatii wal agarrutti yeroo